Raachuu hin jedhina. Safuudha raachuu jechuun as jalatti safuu eeggadha. Kan inni boolee ooluu qabsoo fotoon taane chiikii booleef jedheeti. Anaa jiruu kana booddee Oromoon ajajamuu hin danda'u. Afuuftu. Amma immoo maaltu sitti dhaga'ame yeroo ishiin nama biraa wajjin jirtu? Nanaare nan gubadhe. Taashi mallis maalisa? Qulfiidha mataan isaa. Maaliif? Uumama gowwaati. Kottaa deemaa galaa boole. Nuti toleetu boole alla. Qabsoof jenneetu. Asaan busaa nyaachaa kan boole ollo. Qabsoof jenneetu. Bakka Finfinneen kan Oromooti yeroo jennu boole olla kaa. Raachuu Tasfaay kan inni boolee ooluu qabsoo fotoon taane chiikii booleef jedheeti. Jirra jirtu matqashte akkam nageenyi keessan badhaadha wal deebinee jirras gaarra viidiyoota hedduutti bohaartan ittiin bashannantan shaa jettanii wal deebinee jirra 15,000 gallee jirra maatiiwwan 15,000 gallee jirra bagga manneesiin jecha nuti sababallaa miliyoona 60 kun nuuf hin malu 15,000 nuuf hin malu timuddaa 20,000 deemna warri chaanaalii kanaaf aaraa taatan fulli kun aaraa warra isinii ta'eef subscribe godha maatiiwwan qashtii kanatti daama gara viidiyoo keenyarraa osoo hin deemin gaa laayikiinis nu barbaachisaa laayik godha viidiyoo kana yeroo eegaltan akka Oromoota mara bukkee gonna qarqara gara viidiyoo keenyarra Abba jenne kana afaan makeenya katabne bifna Yaada fi addokeetti Are you serious? Yaada fi addokeetti halkan ciisa dabe waanuma kee yaadut maafirri badaba ke garana kami kan ko ammas dide kunonatti gamma malna waya kuleto iga malini fallito malna waya kuleto iga malini fallito Wow, Ugarabi ndandeessa. Osoo afaan Oromoon beekin sirba afaan Oromoo keessumaa sirba caalaa akkana perform gochuun cimaadha Ugarabi ndandeessa. Taashi mallis maalisa? Qulfiidha mataan isaa. Maaliif? Uumama gowwaati. Warri isaa hojii deemu sanoo. Warra udangaraa keessa buute. Yoo dubbatan akkam ta'an? Nidhaa keessa seenan. Ni isaanidha. Shii mallas. Kuma deebisa. Dr. Abiy Ahmed waan akkamii bulchi jedhee mootummaarra nuu kaa'e? Wadala miila lama waggaa Oromiyaa bulchi jeerra kaa'e. Wadala mana kan duubaati fi wadala shimee kana kamtu raasa? Aboo wadalli keenyaa'u hikmaa naasawa. Wadalli keenyaa'u hikmaa naasawa. Reetii mana kan duuba barcaa reedu sanii fi isoo? Reetiin teenya takka afaan shaaxiraa'u. Yoo reetii bira dhaqee akkam? Laa isii wajji oolee shaaxira ta'a. Amma ati uummata Oromootiin maal jetta? Wadalli ka Oromiyaan bulchine mallee. Maaliif hin bulchine? Wadala akkatti haasawan hin beeku. Amza Sheikh Jabir Wayin sitti madaya shime asgori wayin sitti madaya take asgori seminto mabade darba fi mugori malini jarna nuto malabori migori tilali rakobi ya furi namni kun dantaa fi qofamni kenni dubbatu nuti wanta garaan nu dhibe ati waa'ee manaa dubbatta waa'ee darbaa simmintoo dubbattamni saayiba kiyya shiroon birrii 80 galtee bar birrii 80 shiroon Askii wajjin jaalallee kee turtee waggaa baay'ee wajjin jiraachaa turtanii amma immoo maaltu sitti dhaga'ame yeroo ishiin nama biraa wajjin jirtu? Nanaare nan gubadhe nan cinca'e ibiddan ta'e gubadheetu qaalaatti nagatte ishii waggaa baay'ee wajjin turre wajjaalachaa turre walii laannee turre yaada akkanaa yaadee ture. Okay, amma ishii fuudhettanii yaadanii turtanii erga ishiin nama biraa wajjin hin taate maaltu isinitti dhaga'ame? Ibidda keessan taa'e manziilleen bitadhe yoo jedhe hiwaddade rakinaalleen bitadhe yoo jedhe hiwaddade qoricha tafkiilleen bitadhe yoo jedhe hiwaddade ofana jeesee jechuutti mukii abame filyoollee argadhe. muknillee jira finyoo dhabama ta'a malee muknillee jira maskii keenya gorfannu abbaa manaa kee duriitti deebii jennaan. Anaa jiruu kana booddee Oromoon ajajamuu hin danda'u. Afuuftu gaayyaa fannoo haadha kofaltaniitu miti nama namicha kana jibbuu fi kuni uraa qabdu hundaan si kofalchiisa. Uraa maaliin jedha? Buugii akkamii akka? Buugii akkamii? Baanka kaya ar foto waliin kan arda
kuneen beeka kami ako kuneen anin beeku basuma aamed ako apa kurbana gargalchine de ishi kuneen kar ishi kuneen seeda kadibino intal bonayya ila Video ko kalisa sana irratti maalin siin jedhe kun asmaatii miti yookaan maajikii miti namni hundi nama akkasii tokko beeka ticciree laaqan irbaata kee shiroo nyaatta innoo killee xibsii qurxii nyaata garuu nyaanni ittiin goru wayyaa miicamee cuunfamee fakkaatee deema አሻንጉሊት ነው ሰው ነው galateeffadhu dhiiroo rurrii makee sana sii wayyaa kabultan bulaa hoona oltan ola eega Wanti Raachuu sawumno ara komanti nagaa warri barreessin jiru anis ana jaalala akkati jibbu ana jaalala fi maakiin akkana boxi waltumtu manna khiyya akkana ta'uun bataam ነው የሚያናድደው ay enyu ko komanti mali jettan re komanti cufan jara keenya maaluma taatan rabbi jedhaati manuma khiyya qofa mana isaati gize bana akkanuma garuu mee bani gadis manuma khiyya qofa akkanuma mana isaati gize bani akkanuma manuma khiyya qofa gidillee akkana barreeffama Raachuu fidi Raachuu nu fidi Raachuu jarana sabni maalte sabni oromoo maalte rabbi jedhaati jara keenya akkana walii qabna naafiisin akkana waliif qabna akkana waliin deemu turre adeemsi qabsoo keenya akkana safuun hin jiru safuudha bar raachuu hin jedhina safuudha raachuu jechuun as jalatti safuu eeggadha ni beektan gaa hundi keessa Raachuu tasfaayeef maakii oroo guddoo waan deemaa jiru yoo seen liivii tiktokii seentu hundi Raachuu fidi jedhee gal koomentii laachaa fi jira ni aarti mucaan viidiyoo sattaanu kana immoo gaaffii gaafatamu sunmoo gara koomentiitti naa deebistu jechuudha. Gootota Oromoo keessa ani Oromoof qaaliidha kan jedheenyudha. Obviously Achaaloo ani Oromoof qaaliidha kan jedheenyu. Deebisee Achaaloo lammii barateetu mirga isaatiif falmata kan jedhe abaa'oo Gootota kunis hin gaafadha gootota Oromoo keessa jechuudha lammii barateetu mirga isaaf falmata kan jedheenyudha. Waaqoo Gutu namni seenaa isaan beekne bishaan gabatee irraati lafatti goruun beeku kan jedhe gootota Oromoo keessaa eenyudha? Taaddasaa Birruu Garbummaa iddaan buqqisnaa yoo dadhabne ilmatti guddisna kan jedheenyudha. Baqqalaa Garbummaa iddaan buqqisnaa yoo dadhabne immoo ilmatti guddisna kan jedheenyudha. Abishee Garbaa Ayigaa matqashtii viidiyoo irratti hin bohaartu ittiin bashannantu shaashaa jettu jedhee yaadee qabadhe kana fakkaatu turanii aga viidiyoo kan biraa wal deebinutti gaa nageenyi keessan akka carracha bishaanii isiniif baay'atu jecha out subscribe gootaniitu subscribe godhaa. Abba jenne kana afaan makeenya katabne bifna